Hararge people is not Oromo. Faranji people. Ummata qarome. Ummata sanattale. Mali qaroma. Tokkofa sihi afani qabne manam afani qabne afan sitti gore ABCD abacada fi ume. Taakkaje. Abacada jenne barana afanuma kennan katamne dubbefna. Katiyatu kana eno si ume. Eno si ume. Rabbi miti bar. Rabbi hararge ume, hararge afan si umte bar. Rabbi afan si umne. Na abu sheklak. Warabada jolen harge bakakan wambratu warabdani. Tultulla wajhi. Warabada. Rabbin hararge ume, harargen afan Oromo umte. Samboda akam si gote. Abacada jenne barana afanuma kennan katamne dubbefna. Although Rabbi hararge umu batteo. Yoki gondare tata. Yoki gi'izi haasofta. Yoki tigre tata. Wana ti taatu wana ti haasoftuun beektu. Yokin wana afaan hin qabduta. Maal abbaa kee haasofta. Eesh sanitti hin dhiibne. Sanitti hin dhiibne. Aboo ummata kana ammallee ija namaa harka namaa keessa ilaalin jedhanii alaabaa si uuman. Alaabaa si uuman. Oromiyaa katiyettu kana jaraat si sarare. Waan kana qofa godhuuf ilmaan gudeeda isaanii keessaa bayan miliyeenan itti gabbaran jechuudha. Waggaa 150. Miliyeenan itti gabbaran. Amma gizee isin uf bartanii afaan keessan bartanii aadaa keessan bartanii